Assalamu alaikum kulli Islamiyyaa akkam nagaa jirtu ijoolleen Oromiyaa akkamiin daganne maatiif waatiin kiyya akkam jirtan harmee wabiin nagaa qabdi ollaan isaanii hoome karaa dheeraan deemaa galmi koo fagoodha kaayyoo jabaan qabaa abjuun koo guddaadha kaayyoo jabaan qabaa abjuun koo guddaadha hangaruu kutadhee jalqabeera deemsa horeen waraanamaa dhukkuba koo obsaa horeen waraanamaa dhukkuba koo obsaa galma koo ga'uudhaaf deemsi itti fufa barri baraan darbee dukkanni ni ifa kaayyoo kiyyaaf jedhee nan ta'a waan ta'u duta sareef jedhee mormi koon naanna'u waccituu gandaatiif ammoo murri koon dhaga'u waccituu gandaatiif ammoo murri koon dhaga'u kan gandummaa ooftu yaa ishee rakkattu waggaa har'aa miti baroota dheeraadhaaf awwaalle kan gandaaf qabsaa'u afaan kee gaafatee gurri kee hin dhaga'u afaan kee gaafatee gurri kee hin dhaga'u ilaameyaa kormee koo ilaameyaa jaanjoftu isheen akka gandaaf kutaan fiigan dhidhiibbaa nuuf keessu barri suni darbeera itti mi'aa dhageessu barri sun darbeera itti mi'aa dhageessu jaala jersoo walloo gaazexessa miidiyaa maxxana keenya